Biyya waggaa 5 dura akka addunyaatti sodaatamtu akkasumallee ajjechaa fi gudeeddaan keessatti heddummaatu. Tan garuu ammaan tana akka addunyaatti biyya nagayaa jedhamtu beektu laata. Mee arra waliin haa barru. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirra jirtu kabajamtootaaf daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa qabdanii isiniin jecha. Arraas gaa seenaa ajaa'ibaatiin isinii qabadhee dhufe inshaallah akka isinitti toluu abdii guddaan qaba jecha. Seenaa biyya El Salvaadoor karaa gabaabaadhaan isiniif dhiyeessee dhufee jira. El Salvaadoor eessatti argamti yoo kannaan jettan ta'e egaa El Salvaadoor biitii El Salvaadoor jedhamtu tuni Laatiin Ameerikaa keessatti argamti. Garuu ammoo seenaa isii guutuu isiniif dhiyeessuudhaaf gizeen nutti xiqqaata yeroo yookaan immoo yeroon nutti xiqqaata waan ta'eef bara 2019 irraa jalqabnee haala gabaabaa taheen seenaa isii ilaallaa jechuudha. Sababni bara kana filanneef immoo barri kuni bara jijjiiramaa ture biyya saniif. Maaliif yoo kan jettan tahee bara 2019 dura biitu tuni nageenyi hin jiru, tasgabbiin isii keessa hin jiru, shiftaatu keessa baay'ataa, mootummaan immoo mootummaan san dura biyya san bulchaa ture. Polotikaa garagaraatiin sababa polotikaatti waldhabbiin garagaraa waan jiruuf biyya nageenyi hin jirre jedhamteetu beekamti. Garuu ammoo bara 2019 filannootu gaggeeffame. Filannoo tana keessatti gurbicha ajaa'ibaa yookaan immoo namicha ajaa'ibaa Naayib Bukaalee kan jedhamutu duulana filadhaa gaggeessaa ture. Maal ta'uudhaaf? Pirezidaantii biyya sanii ta'uudhaaf jechuudha. Yeroo duulana filadhaa kana gaggeessu ummataaf waan lama waadaa seene. Eenyuunni? Naayib Bukaaleen jechuudha. Maalii wanni inni waadaa seeneef ummataaf yoo kannaan jettan ta'ee tokkoffaa irratti gaangistar jechuun shiftaa meeshaa waraanaa qabatee magaalaa keessa jiraatu jechuun irra wayyaadha jedheetiin yaada. Maaliif jennaan shiftaa yeroo baay'ee magaalaa keessatti hin argamu akka nuti beeknutti. Kun immoo shiftaa ta'ee meeshaa waraanaa qabatee magaalaa keessa kan jiraatu jechuudha. Gaangistar El Salvaadoor yookaan immoo uummata shiftaa kan El Salvaadoor keessa jiru kana ni dhabamsiisaa jennu. Kan lammaffaa ammoo biitii El Salvaadoor kuni gubbuudhaan beekamti. Kana uummataaf maal waadaa seenee biyya gubboodhaan laaqamte tana gubboo tana keessaa hin dhabamsiisee isinii kana gammachiisa jeen. Garuu ummanni guutumaa guututti itti amanuu baatanillee keessaafuu kan gaangistar biyya san keessaanii dhabamsiise jedhe kana parsantii 90 miti parsantii 50 ittiin amanne ture. Garuu ammoo haa ta'u jedhaniituma filatan ummanni biyya El Salvaadoor eenyu filatanii? Naayib Bukaalee pirezidaantii 43ffaa El Salvaadoor ta'eetu bara 2019 filatamee ture jechuudha. Meegaa erga Naayib Bukaaleen aangootti dhufe booda hojii inni hojjete osoo hin ilaalle dura mee xiqqishoo waa'ee gaangistaroota achi keessa jiru haa ilaallu. Gaangistar jechuun akkuma reefu isinii ibsee shiftaa meeshaa waraana qabatee magaalaa keessa jiraatuun isiniin je'e. Hundeeffamni gaangistaroota El Salvaadoor keessa jiraatu kuni eessa? Hundeeffamni isaanii eessa yoo kannaan jettan ta'e Ameerikaa keessa. Ameerikaa keessa. Akkasumallee garee lamaatu jira El Salvaadoor keessa yeroo inni muudamu san jechuudha. Gareen takkaffaan 80 Stress jedhamti. Gareen lammaffaan immoo M30 jedhamti. 80 Straightiin kan hundeeffamte Los Angeles Ameerikaa keessatti bara 1960moota keessa akka faranjiitti hundeeffamte. Akkasumallee M30 kunis Ameerikaa keessatti bara 1980moota keessa hundeeffame jechuudha. Gareen shiftaa kunii jechuudha. Garuu ammoo jarri kuni lameenuu gaangistar ta'anillee yookaan immoo shiftaa ta'anillee hedduu takka wal jibban. Akkasumallee gareen lameen keessaa kan akkaan shayxaanaa waan shayxaanaa hojjeta jedhamee jedhamu jechuudha. Garee M30 jedhamtu kana. M30 jedhamtu tana. Sababni isaatiis ummanni yookaan immoo miseensi garee M30 kuni adda isaanii irratti 666 tumatan jechuudha. Taatoo shayxaanaa tumatanii jechuudha. Sababa kanaan
ummanni 80 straight irra yookaan immoo garee 80 straightii kanarra kan akkaan shayxaana kan akkaan nama galaafatu nama ajjeesuun beekamu M30dha jechuu barbaadeeti. Hundeeffamni isaanii egaa erga United States of America erga ta'eefuu akkamitti El Salvador dhufanii jechi jedhugaa gaaffii isanitti ta'uu danda'a. El Salvador kan dhufan gaa bara 1990moota keessa sababni isaatiis El Salvador keessa sababa politikaatiin waldhabbii garagaraati ture, nageenyi hin turre, biyya keessa nageenyaa fi tasgabbii waan hin turiniif ummata kanaaf immoo yookaan immoo garee lamaan kanaaf carraa uumee jechuudha. Sababni isaan achii Ameerikaa irraa yookaan United States of America irraa garee El Salvador dhufaniif yeroo sanitti mootummaan United States isaan jara gruppii kanaaf yookaan immoo garee tana garee gaangistar kana hedduu reebee qabee mana hidhaatti darbaa waan tureef akka carraatti argata akka carraatti ilaalaniiti gara El Salvador imalan jechuu gareen lameen kunu. Yeroo El Salvador dhufanii miseensa baay'ee horatan. Miseensa baay'ee horatanii jechuudha. Miseensi isaanii meeqani ta'a jettaniitu yaaddu isin? Fakkeenyaaf yoo tilmaamnu gaa nama 10,000 garee takkittii keessa 20,030 jechuu dandeenya. Garuu ammoo garee takkittii keessa miseensa nama 60,000 oliitu jira jechuudha. Walumaa galattuu miseensa nama 120,000 oliitutu gareen lameen kun baattee qabdii jechuu yookaan isaan keessa miseensa ta'anii jiran jechuu barbaadeeti. Amma gaa erga waa'ee gaangistar laallee akkamitti akka isaan dhufanii fi hundeeffama isaanii erga laallee booda Nayib Bukaaleen erga pirezidaantii 43ffaa El Salvador ta'e maal hojjete kan jedhume haa ilaallu. Erga gaa pirezidaantii biyya sanii ta'e Nayib Bukaaleen wanni inni hojjete tokkoffaa irratti baruma filame sanirraa bara 2019 hanga bara 2022tti mana hidhaa ajaa'ibaati ijaare. Tan kiiloomeetira 3 fi waa magaalaa irraa fagaattu ijaare. Kana qofaa miti gaa. Amata 3 kana keessatti yookaan immoo bara 2019 hanga bara 2022tti biyyattii gubboo fi poolitikaan laaqamtee jirtu san suutaan dhabamsiisuu jalqabe. Garuu ammoo bara 2022 kana keessa seera ajaa'ibaati baase. Maali inni yoo kan jettan tahee namni tokko poolisiidhaan qabamee yoo kan mana hidhaatti darbamu tahee mirga falmachuu akka hin qabne yookaan immoo murtiin itti muramtee bara hangana yookaan ji'oota hangana ji'a hangana sitti murtooytee hidhamtu san mirga akkasii akka hin qabne akka seeraa godhee baase jechuudha. Bara 2023 mana hidhaa ajaa'ibaa kana kan ijaare san ni eebbisiise. Gaangistaroota yookaan immoo shiftaa akkuma footoo irratti argaa jirtan kana baay'ee nama sodaachisu ijaan laaluudhaafu akkasumallee gaangistaroota yookaan immoo jara kana jara nama ajjeesuun beekamu akkasumallee dawaa sammuu nama hadoochituu fi dubartii gudeeduudhaan beekamu kana walitti qabee mana hidhaatti darbe jechuudha. Kun immoo salphaan turre. Maaliif yoo kan jettan ta'e jarri kun akkuma reefu isinitti himee meeshaa waraanaa ba'ataniitu deeman. Garuu ammoo akka fedhatahus boodarra poolisiin isaan kana qabdee mana hidhaatti darbite jechuudha. Yeroo ammaan tana gaa namni achi keessatti yookaan immoo shiftoonni achi keessatti hidhamanii jiranii nama 65,000 oli jedhama. Kun ammoo salphaa miti. Amata tokko keessatti yookaan immoo waggaa tokko keessatti gaangistar dila kana hidhuun yakka biyyattii keessa jiru parsantii 90 hir'isuun waan akkaan ulfaataati. Garuu ammoo Nayib Bukaaleen hoggansa cimaa tahuu nutti mul'isa. Akkasumallee nageenyaaf tasgabbii biyya takkaatiif hogganaan hedduu murteessaa ta'uu nutti agarsiise. Kana gaa seenaan gabaabaan nuti arraan tana qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Hanga guyyaa biraa seenaa biraatiin akkasumallee olmee keenya kan biraatiin qabannee isinii deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.